Anaan nyaatu. Albusattiin argatti duuta gaa. Ay, ambulaansiitti naa dawwala. Ambulaansiitti naa dawwala. Doktor, obboleessi kun beena faadara. Maaluma ta'e natti maatsu mudate. Wayi tasgabbaa'eeti. Obboleessa keessatti ilaalee jirra. Qorannaa barbaachisu qaramee jira. Operaasaa waliis qaramuus kan hawaasa barbaachisu waliin jirra. Yaala barbaachisu goonaa fi ammatti faatu tokko hin nagaa jira obboleessa. Fayyaadha. Fayyaa bilbilamu. Si Abdusalaam. Abdusalaam. Kayal. Na dhukkubee dhukkubsadde nu fedhaan jennee tos. Eessan jira eessan fidde. Eebbaan hin jirre yoo maal taate dhufu. Na dhukkubee hin jenne. Maal naaf wallaaleen turre maal. Eessattuu wallaala. Bakka manicha natti tolee naan bareeduu isaa dhageenye ilaaluu dhufu. Kamitti kanan jettuure jalqabu. Maaliif manichi bareedan akkamitti nufa dhukkubsachuu hundi. Akkasiin jettuure. Maal egaa ishii dhukkubni immoo ishii du'aayiidhaan hin argama. Du'aayi kanneen dadhabe dhukkubsachuu hundi. Eebbaan immoo bareeda jennaan hin dhageenye nan dhufe hin bareeda. Akka jarii nama kunuunsan laa ilaaha illallah. Dhukkubsachuu hundi jedhee bara. Dhukkubsachuu amma bituu si rafu guyyaa sadan tokko daba. Hin danda'amu. Ilaalteetta. Nam beeku. Guyyaa sadan tokko nas keessa. Hin danda'amu. Eebbaan akka magaalaa Jimmaatti filatama. Nan dhukkubsachuu. Hin danda'amu siin jedha. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Doktara Hin danda'amu. Adaraa doktara naqisiisa. Wiirtuun ispeeshaalitii eebbaan akka kibba lixa biyyattiitti tokkoo fi kana qofa. Hospitaala kana kan adda taasisu tajaajiloonni isaan kennan hunduu ispeeshaalistootaa fi sab ispeeshaalistootaan yeroo ta'u meeshaalee ammayyaawaa addunyaan irra ga'e guutummaa guututti eebbaan ispeeshaalitii keessatti argattu. Gatii madaalawaadhaan isin tajaajiluuf qophaa'ee jira. Bakki argama keenyaa magaalaa Jimmaa naannoo Itabaabaruutii appaartimentii Achfaa Fooldor. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa armaan gadii kanaatiin qunnamaa. Eebbaan ispeeshaalitii hospitaal filannoo keessan haa ta'u.